بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota fi kabajamtoota hordoftoota warroonni Oromoo da'awaa ta'uu biratti nu hordoftan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaaf rahmanni Rabbii isin wajji haa jiraatu jecha sagantaa gaafiif deebii sagantaa fatwaadha. Torbaniin kan isiniif qabannee dhiyaannu har'as marsaa saglaffaa guyyaa 11 ji'a afuraffaa bara 1442 hijiraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya gaafii fatwaa guyyaa har'aa hanga dhumaatitti akka nu wajjin turtan affeerraa keenya. Guyyaa har'aa sheeka keenya Sheek Gazaalii Haaji Xaahaa hafidahullah isaantu nu wajjin taha. Sheek, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Duraan dursee waamicha keenya awwaattanii torbaniin bakka kanatti nu argamuu keessaniif Rabbiin jazaa keessan jannataan isinii haa kafalu. Nullee nama isinirraa baratee isinirraa fayyadamee guyyaa san ittiin milkaa'u Rabbi nu haa taasisu. Miizaan hasanaa Rabbi isinii haa oolchu isiniin jecha. Osoo sagantaa gaafiif deebiitti hin seenne haasawa gabaabaa isaa carraa isiniif kenna, itti nuuf dhiyaadha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kabajamtoota ummata islaamaa ka asirratti na dhageettan hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isin haa qabu isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Bakkuma jirtanitti nagaa Rabbiitii fi tika isaa keessa jiraadhaa isiniin jecha. Warra jalsa irratti walitti qabame tana guyyaa qiyaamaadha jazaa isiidha argatee ittiin gammadu Rabbi nu haa taasisu. Akkuma teessuma duniyaa irratti jalsaa takka waliin teenne kana firdawsal a'laa keessatti illee Rabbiin warra waliin taa'u Rabbi nu haa taasisu. Sanitti aansuudhaan haasawa gabaabaa asitti isinii dhaamu kana keessatti haqiiqatti wanni wal yaadachiisuu barbaachisu tokko lamaa miti. Namni duniyaa tana keessa jiru duniyaan tun daara amalaati. Bakka keessatti waa dalagatanii yoo khayrii dalaganillee ta keessatti khayrii dalaganii khayriin sun namaa daraartee bor itti gammadanii yoo karaa malee qabatanii yoo karaa maleetti nama miidhanii aakiratti achi dabranillee ka waliin itti rakkatanii. Kanaafuu waan jidduu namaa jiru har'aan tana akka namni dagatellee yaadatu, akka namni yoo irraa dabellee irratti deebi'uuf waa hedduu wal yaadachiifna haasawa gabaabaa kana keessatti. سنرى رانتنا حقوق الزوجية، الحقوق الزوجية حقا أبا منا هذا منا الراقبو حقا هاتي منا اللي أبا منا الراقبدو حقا قما حقا مشترك جركني وللراقبا نرى وان قبابا سيادة بارك الله فيكم مالي في ميتان كرامرا دانغا مالي wayta dhageennu wayta gaafiin asirratti dhiyaatu miidhaa daangaa maleettu mul'ata. Gara dhiiraa irraallee dubartii miidhuun, gara dubartii irraallee abbaa manaa kanaa miidhuun, martinuu haqa walii irdhisuu, haqa walii guutuu dhabuun kun hedduu jira. Waan kana ta'eef namni martinuu akka uf yaadatu, bakka tawbatan jirra akka tawbatu, bakka afuu illee walirraa fudhatanii waan silaa dogoggoran san itti uf sirreessan jirra. Namni nama miidhee argamillee haadha manaatis yoo miidhe, haati manaatis abbaa manaa yoo miidhe akka asirratti osoo jiran osoo wal biran dabriin afwii walii godhan jechaadhaa fi baarakallahu fiikum. Rabbiin kulli shay'idha wayta uumu zawjayni godhee uume, qindii godheedha uume jechaadha. Kormaa fi dhalaa godheetti uume Rabbiin akkanatti. Maaliifi akka jinsiin waan sanii hundi wal horeetuma asirratti jiraatu jechaadhaaf. Akkuma san ilma namaallee uumaa san keessaa dhiiraa fi dubartii godhee uume. Dhiira isin goone qindii isin goone isin uumne jedha.
akkuma san dubartii tana rabbiin haa dhiirti tunilleen itti boohartu isiilleen haa itti boohartu jechuudhaaf innillee isii maleen tolu isiilleen isa maleen toltu jechuudhaaf rabbiin akkanatti kaahee akkanatti walirraa horsiisee horteen tuni asli aadamirraa kaatee haga har'aatitti as geetti. Duuba warri wal horu kuni warri walitti dhufu kuni ajnabiin alagaan wayta walitti dhufee jedhu karaa nikaaha shar'iitiin yoo walitti dhufee nikeenni hidhamee jennaan haqa isarratti bahutu jira, haqa isirratti illee bahutu jira, haqa ishtiraakaan jarri lachuu walitti qabantu jira. Haqa kana yoo inni illeen isii miidhe ka rabbiin isa gaafatuudhaaf taa'u, yoo isii illeen isa miidhe ka rabbiin isii gaafatuudhaaf taa'utu jira. Kanaafuu rabbiin jara lachuu haqa irra kaahe jechuu kana aayata isaa keessatti bakka hedduutti nuu hima. Reewanni waan muhaadaraa guutuu barbaachisu ammaan tanaan hamma gabaabduu irraa isinii haasawa. Hayti walirraa qaban kun ulamaani wayta dubbatan bakka sadiitti qoodamti jedhan intabihu. Bakka sadiitti qoodamti. Haqa takka jarri lachuu gamaa gamana walirraa qaban wal qixa. Haqa takka keessatti jarri martuu wal qixa. Takka ammoo gosti tokko dhiirsa qofa irratti dirqama isirratti dirqamaa miti. Gosti tokko ammoo isii qofa irratti dirqama abbaa manaa irratti dirqamaa miti. Akkanatti bakka sadiitti addaan qoodan. Duuba bakka sadii kanatti wayita addaan qoodan alhuquuqul mushtaraka wanni jedhamu haqa innillee isirraa qabu ka isiilleen isarraa qabdu jedhamee wanni ilaalamu inni tokkoffaadha al-istimtaa'u innilleen isitti qanani'ee haraamarraa tiifamu isiilleen abbaa manaa kanatti qananiitee haraamarraa tiifamuudha. Haqa kana keessatti jarri lachuu wal qixa. Innillee isiidhaan haraamarraa tiifama. Isiilleen isaan haraamarraa tiifamti. Haqa kana jarri lachuu walii guutuun dirqama. Innillee isiidhaaf haqa kana guutuun isii tana haraamarraa tiisuun haqa isii guuteefi haqa hirribaa jechuudha. Isiilleen haqa isaa guuteefi isa kana haraamarraa tiisuun jarri lachuu haqa kana keessatti itti wal qixa jedhan. Haqa kana jarri lachuu walirraa qaban gamaa gamana. Hayti lammataa ka gamaa gamanatti wal qixa. Innilleen warra isii kana kabajuu fi isiilleen warra isaa kana kabajuun haqa gamaa gamanaa itti wal qixaati jedhan. Maaliifi haati isii tuni mahrama shar'ii isaaf taatee jirti. Eega nikaaha isiidhatti hidhate mahrama shar'ii isaaf taatee jirti. Isii tana osoo haadha manaa tafuudhu tanaanillee wal dhabee ka hiiku taate soddaatiin suni mahrama shar'ii taateetuma hafti. Kanaafuu maarree isii san akka mahrama shar'iititti beekee innilleen isii kabajuudha. Isiilleen abbaa isaa mahrama shar'iidha. Gaafa nikaaha inni itti hidhate abbaan isaa kun isii tana fuudhuun hin ta'u san booda intala ilmaati jedhamti. Kunilleen gamaa gamana akkatti wal kabajuun kunilleen mahramummaa kana beekanii wal kabajuun kunilleen haqa gamaa gamanaa wal qixaati jedhama. Akkuma san wa thubuutu attawaaruth yoo abbaan ajalli gahe dura dabre isiilleen isa dhaaluun innilleen isii dhaaluun haqa gamaa gamanaa itti wal qixaati. Isiilleen yoo inni dura dabre duniyaa isaa waan isarraa hafe ni dhaalti. Innilleen yoo isiin duniyaa qabaatte duniyaa isiidhaa san ni dhaala. Kanallee gamaa gamanaa itti wal qixa jedhama. Akkuma san wa thubuutu nasabil walad nasabni ilma kanaallee isiin haadha taate inni abbaa tahee jechuun kuni karaa kanaan argama. Xariiqa shar'iyyaadhaan karaa shar'iitiin akka silaa shari'aan rabbii jettetti akka sunnaa rasuulaatitti yoo walitti dhufan ilmi kunilleen ka isaati kabaluuti jedhanii abbaa firaashaa kanatti irkifamee isiilleen haadha jedhamte akka haadhaatitti ilmi kuni isitti irkifamuu danda'a. Kanatti illee waluma qixa. Akkuma san al-mu'aasharatu bil-ma'ruuf akka beekamaa tahetti isiilleen jireenya gaarii isa waliin jiraatuun isirraa barbaachisaadha. Innilleen jireenya gaarii isiidhaan waliin jiraatuun isarraallee barbaachisaadha. Kana muutuu waliif yaadu yoo inni gadi bahe isiilleen maal tahe rakkina maaltu isa mudate jettee ka isaa yaaddu. Yoo isiilleen waan takka taate innilleen akkasitti isiidhaaf yaadu tahe
jireenya gaarii akhlaaqa gaariidhaan haala gaariidhaan waliin jiraatuun isarraallee barbaachisaadha isii irraallee barbaachisaadha huquuqa kana huquuqa mushtarakaa jedhaniin kajarri lachuu ittiin dhaabatu keessatti walqixa itti gaafatama qaban jecha isiilleen yoo huquuqa kana jallifte ni gaafatamti innilleen huquuqa kana jallise ni gaafatama haqa kana keessatti jarri lachuu walqixa haga amma dubbanne kana keessatti inni lammataa haqa isa qofa irratti dirqamaati isii irratti dirqama kan taane isa qofa irratti ka dirqama eennuuf dirqama irratti tahe isii saniif godhuun isa irratti dirqama abbaan manaa kuni haadha manaatiif godhuun isa qofa irratti waan dirqamaatu jira ka shari'aan isa dhiiraa kana qofa irra keettetu jira suni inni tokkoffaadha almahar maharii kennuu shari'aan isa dhiiraa kanarra keette maharii isiidha waan gaafsan maqaa dhawameef waan irratti nikaaha hidhamte san kennuufiin dirqama isaati yoo isiin jaalattee dhiifteef malee horiin isiin gaafsan nikaahaan hidhamte horee fi osoo miliyaarallee kagahu taate izni isiitiin malee duniyaa san harkaa fudhatuun hin tahu kuni haqa rabbiin isarra kaahee isaan isiidhaaf kenni jedheeni maharii isiidhaan kennin jenneen shari'aan isirra hin jiru maharii kennu maharii isarra keette jecha kuni haqa isa qofa irratti dirqamaati inni lammataa nafaqaalleen isa qofa irratti waajiba wanni isiin nyaattu wanni isiin dhuydu wanni isiin uffattu wanni isiin dibattu wanni isiin filattuun wanni silaa haajaa isiidhatti rarra'u nafaqaa wayta jedhamu waan garan nyaataniif waan dhugan qofaa miti mana yaalaa isii barbaachisaa waan adda addaa isii barbaachisaa waan silaa isiin jireenyaaf barbaaddu hunda godhuufiin nafaqama kana keessa jira nafaqaa san kennuun isarratti dirqama walaakin isiin yoo qabaattee tola itti oolte suni waliin jireenya bareeda jedhama walaakin dirqamaan isii nafaqaan isaa sirratti wajjaban jennuun duniyaallee qabaattu kanaafuu ulamaani isiin zakaa isatti baasuun ni taha inni zakaa isitti baasuun hin ta'u addaan hubadhaa dubbiita isii yoo duniyaa qabaattee duniyaan isii zakaa geette yoo abbaan manaa isii kun miskiina tahe yoo inni duniyaan qabaatin isii rabbiin duniyaa kenneefi yoo duniyaa qabaatte zakaa isatti baafatuu ni dandeetti maaliifi nafaqaan isaa isirratti waajibaa miti walaakin inni ammoo yoo duniyaa qabaate isitti zakaa baafatuun hin ta'u maaliifi nama nafaqaan isaa namarratti wajjabu zakaa ittiin baafatan nafaqaan isiidha isarratti waajiba waan taheef zakaa isitti baasuun hin ta'u kanaafuu maarre nafaqaan isarratti waajiba isii irratti miti isiin karaa isa gargaaruuti yoo tahe suni waliigalteedha sun rakkoon qabu suni waliin jireenya bareeda jenne akkuma san manni isiin galtulleen mana isiin keessa galtu itti godhuun isarratti waajiba akkuma san ammas wanni isa qofa irratti waajiba al-adlu bayna az-zawjayn yoo dubartii lama qabaate yoo takka afur qabaate dubartii tana hunda waan wal qixxeessuun barbaachisu keessatti nafaqaa isaanii kennu keessatti bultii bira buluu keessatti waa hunda keessatti waan wal qixxeessuun keessa barbaachisu hunda keessatti wal qixxeessuulleen isarratti waajiba yoo dubartii hedduu qabaate kun yoo dubartii hedduu qabaate waan tanaaf godhe tunillee waan isii barbaachisu godhee fi tanaafillee waan isii barbaachiftu godhu adlii jechuun kun akka itti ilaalamu baarakallahu fiikum yoo takka kophee bite taanillee kophee bita jechuudha miti yoo takka waan tokko bite takkaafillee homa san bita jechuudha miti adlii wanni jedhamu maali tunillee waan itti hajamtu qabdi waan isiin itti hajamtu san godhuufi jecha tanallee waan isiin itti hajamte godhuufi jecha maanaan akkana adli jechuun tunillee waan hajamte isarraa argatu yoo takka kophee hajamte yoo takka uffata hajamte ta uffata hajamtu uffata bite ta kophee hajamtu kophee bite yoo takka qalama hajamte yoo takka jawwaala hajamte ta qalama barbaaddu qalama bite ta jawwaala barbaaddu illee jawwaala bita malee ta jawwaala takka yoo bite taanillee jawwaala biti takka qalama bite taanillee qalama biti jechuu miti adliin kunillee akkanatti hubatamuu qaba martinuu waan barbaaddu argatu jechuudha adli jechuun hayni amma dubbanne kun isa qofa irratti dirqama nafaqaa keessatti isiilleen isarratti nafaquun ni jira zakaallee itti baasuun ni jira
والغرغار النجرة جتة أكا والغرغار ساتتي ولكن أكا واجب ما تتي نفقان إسرت واجب حقوق نبرا كإسرت درقما تجرى إسيق أفرت كدرقمته إساف حقا إني إسر راقب جتة سنمالي أولا وجوب الطاعة إساتول جتشون درقما إسر رجل وان معصيت إسين أجاجنين وان معصيت إسين أجاجنين إساتول جتشون وان كان قد يوجد وان كان إيس يوجد بكا كانان دقي يوجد إسا دقيته أمري إسا دقيته وانا كانا ناقود وانا كانا نافد يوجد وانا كانا نتنفدي يوجد إساتول جتة أمري إسا تنبلون واجب شريان إسر ركيته واجب شريان إسر ركيته إني لما تا واجبني شريان إسر ركيته لبو في التي سيته من إسال التي سيته إلمان إسال التي سون وان شريان إسر ركيته ولله مسؤول جمع إسيك إسين اتقافة تمتو لبو إسي التي سو برباچسا أكا وان ملي بلتي إسا كان أكم بلي سيني دنيا إسال لي أكم بلي سيني من إسا أكن ديق أمني أكم بني إلمان إسال لي أكن إرقر أمني قدون حق إسي الرجرو أكو مثلا أمس إذني إساتي ملي منابه دبولين حق إسي الرجرو إسان إذني إسا قافتو ملي منابهين إنجنين شريان إني نمالا كيسا ديمي على وافده دفو إني إذني قافته ديمون برباچس ولكن أمو إسين بكتك هندك يوجدت إلى حد علماني يو أبا إسيدا تكبه إني تكين جدين أبا إسيسان تايتين قافتين أزني يو إني قد إف ملي حقا جدان تك إرادو بطن جبسو كيستي قرآن تنا نمن أكرمتي هم سني قدي كيستو أمري ولي دقهو دي يو أبا إسيد تكبه إني تكين جدين إذني إساتي ملي باتي أكن رأي نججو دبتنا تمزمن شافي مزمن حنابلة اللي كنور كتاب قراتن قرأ أمرتي كيسانون بيتني وان الراجل أمومي تكوني وان بكما بارك الله فيكم مزمن مركيسة توجد جادا أكو مثلا أمس أكو ما إذني إسامة بكبران ديمني نما إني جبوس من إسا سينسي سورة بودا نما إني جبو من إسا هيا مغرورة بودا kuni haka syari'aan isirrakeetti marree kana hundaahu inni isa walitti qabanillee jarri lachuu gamaa gamanaa guutuu barbaachisa isa isarratti dirqama tahellee innilleen mas'uuliyyummaatiyya jechuu beekee ittiin dhaabatuu qaba waan isirratti dirqama tahe kanallee isiilleen beeytee haqa kanaan dhaabatuu qabdi abbaan haqa kana jallise guyyaa qiyaamaadha itti gaafatamuudhaaf ta'a garuu ammaan tana أسبابني طلاق اللي هدوميسه والدب اللي هدوميسه ظلمي كان اللي لفقوته يسيل لين إساد أجهود أبده إن لين يسير رحمة قدود أبيجده سببني إساتوكو دبرتين كدباتي على دلبودا قافتر دبرتين من وجرتو والدبني قبابا وان الرتي والدبن اللي قبابا أما كدباتي يسين دلائده دنيا قلشته وفي دنيا أرقدته إسر درومته جنان bakka fedheen haa ba'u jechatu dhufe isiilleen duniyaa argatte isatti hin hajamtu numa amma faallaa ta'e isatu isitti hajama isitu isa qallaba faallaa jechaadha har'aan tana kuni maal fidere waa baradha hin barattu jechuu keessatti khilaafni sababa ala deemuu kanaan hin dhufe akkuma san duniyaa tana waan dalayde kana natti as kenni sitti hin kennu lakki kennitu malee hin kennu jechuun khilaafa tahe wanni khilaafa fide lafa guute har'aan tana xalaan illeen heddummaate namni wal jibbaa fi wal dhagahuu dhabee haqa kana walii guutuu dhabuulleen wanni itti lafa guute sababni isaa irra guddaan isiin ala baatee dalaydee duniyaa argattee duniyaa san tartiiba silaa barbaachisutti itti fayyadatuu dhabuudha waan kana taheef dubartiin gariin seera aalamaa ka jiru anaafatillee walqixa mirga qaba jechuudha amnillee dhiibbaa shari'a irratti fiduun ni jira kunilleen rabbi biratti sin baasu ka rabbi osoo si bira jiru shar'iin rabbi biraa sitti bu'e ka rabbi nama miine alladhi laysa bidhallaamin lil'abiid rabbii gabroota isaa miine kana
ككرا سي قدي أكنت تجراد جدي كبجا قد سي كني ويتمنى أبا كيتي جبت لي أبا كيسي قدم سيسي أبوليان كيسي قدم سيسي إساني ولي ملين بهن سين جدي أتشرا كبجا سنين إسات أتشي كنني إساني اللي تي سي جديني مسؤولي يما إسر ركاه نياتشي سي أوباسي من اتقو دي جديني أكنت سي كبجي واهم دسي قد كان ديدلا كيكام نمني ناكا هكانت ناويا أنا فتلي والكتا فوتو تلين شايدا بكوتو تلين مالي قد جتون هوني آية ربي ديدو دمالي أمري إسا ديدو دامتي كنافو أبليتين واني أكسي متاكي سجرون لين عودي إلى الله قال ربي كيتي تدبي ربي كي صدادو حق إسا كسر جرتو كان وفي الرابوتي حق إسا أني قوتي وانتا كانت نهفن جرين ناما نقسين اندبمو وان نقسي ستي أرقامي أفوين أقول إسان جدي آخران سيدورا جرتي أتين إيران لي هم نقبا takka dandeettii qabaxalaa hin harkakiyya jira tan ari'eetaan fida jechuulleen sitti mul'atini obboleettii tee laali atillee ilmoo hortee qabda atilleen sanillee laali haadha qabda kaan qabda dubartiin gara maraan sitti ijjatti waan kana ta'eef haqa isii atilleen guutiif waan obboleettii teetti hin jaalanne waan ilmoo teetiif hin jaalanne isiin hin jaalatin waan kana ta'eef namni martinuu haqa isinirra jiru rabbi sodaadha آخرت نمني أمانو نمني دؤيهن كأجدو يو كأيتي غافتما ربي وان كنرى نغا فتنمني جدو أرقم في الراقل قلاه وسو والبرة دبرتني إسين آخرت دبرين وسو تكاتي آخرت دبرين أفوي وليقودا وسو دنيا تنرى جردان وان هنكو تي أفوي وليقودا وان دن دي تولي سرسة رانتنا هقدن دهمين وليقو تبارك الله فيكم ربي النهندا ورّا خرا اساتي تدبيه ذنبي ودلقل في عادته توبه كل توبه رب توبه رتي دي ربنا تاسسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنر رجالته قرصك يا سنجه انما اتفيد من الله ربنا تاسسو gara gaafii fatwaa kennaatti seenna gaafiin teenya duraa akkana jetti ramadaana dabre na dhukkubee soomuu hin dandeenye achi as illee yaalee dadhabee dhibeen kiyya waan coggarraa luqqa'e jedhaniif mee akkamitti kaffaaraa baasa yookaan maaltu narra jira bismillahir rahmanir rahim namni tokko sababa dhibeetiin ramadaana soomuu yoo dadhabe shari'aan ayyaamin ukharhaa soomuu jetteen kama fi qawlihi ta'aalaa faman kaana minkum mariidan aw alaa safarin faciddatun min ayyaamin ukhar namni imalarra jiru takka ammoo ka dhibamee dhibee saniif soomuu dadhabe faciddatun min ayyaamin ukhar gaafa fayye haa soomu jechuu afaan keennatti lakkoysa waan haga fureesan kaamila ramadaana illee nyaatu cinaa isaa illee nyaatu haga keessaa fureesan gaafa fayye qadaa haa baasu jechaadha ka musaafira illee gaafa gale haa soomu jechuudha gaafa imala san irraa gara biyyaatitti deebi'e jecha wayta kana maarre namni dhibee akkanaa dhibee yeroo hedduu fudhatu amata lama amata sadii amata shan amata jaha ka fudhatu dhibee akkanaa namni dhibame maal taha ree amata dhufullee soomuu hin danda'u fakkeenyaaf amata lammataallee sadaffaallee soomuu hin danda'u ka akkanaa kun waa ofirraa nyaachisuudha dandahamoo lakkisanii miti soomuu hin danda'u akkam taha yoo ka jedhamu taate tokkoffaa ofirraa nyaachisuun hin ta'u amata ramadaana dabreen soomne ammallee ima eeggata amata dhufullee yoo kan dandeenye taate yoo keessaa haga dandeettu yoo soomte guyyaa soomtee fi kaan addaan sajjalattee akka lakkoofsi isaa si duraan banne yoo guutumatti illee soomuu hin danda'in nima nyaatta sanillee maaliifi haga gaafa irraa fayyuun dhibee kanaan anjahu jechuu gayaniititti mataa dhibamuutiin nyaachisutti dabruun hin danda'amu mataa dhibamuutiin osoo amata sadii afur illee namarra ka turu taate nama waan amma dura akka gaafiititti narra dhufe keessa nama amata 12 dhibee akkanaatiin qabame
amata kudhalama osoo ramadanan soomin ramadanni kudhalama irra dabre rabbiin eegasanii fayyise amma qulqulluu tahee maal dalaga jechuu gaafata amma qulqulluu tahee alhamdulillah rabbiin na fayyise waggaa 12 ramadana 12 soomni akkam ta'a ka jedhutu nurra dabre waan kana tahee fayyuun akkanatti ni danda'ama awwalan rabbi si aafiu jannaan obboleettii teennaani sanitti aansee ammaan tana haga gaafa ya'asiin argamuutitti irra ijibbaan argamuutitti nyaachisuun hin tahu nyaachiftullee sirraan bahu amma ima furi gaafa dandeenye ima furi gaafa dandeette soomtaa siin jenna baarakallahu fi jazakumullahu khairan barakallahu fiikum gaafatan tokko akkana jedha biyya awurooppaa kanatti yeroo garii qorri akka malee bu'a kanaa yeroo wudu'a godhan kophee irra haquun dandayama ammoo yoo haqan bifa kamiin masihii godhan namni tokko biyya qorraa tahina biyya qorri hin jirre tahina yoo masihii godhuu fedhe yoo kophee irra haquu fedhe kophee irra haquun nima tahaaf kophee irra haquun ni tahaaf walaakin namni biyya jiru halkan tokkoo fi guyyaa tokko jechuun sa'a 24 jecha sa'a 24 osoo hin baafatin waan jidduu kanatti xahaaraan isa barbaachise waan nafa dhiqatuu barbaachisu yoon tahin waan wudu'a qofa barbaachisuuf yoo tahe kophee irra haquun ni taha kophee irra haquun ni taha biyya qorraa tahina biyya biraatuu tahina jecha yoo nama musaafira imala deemu ka ala jiru taate ammoo guyyaa 3 halkan 3 muddaa haganaa turuu danda'a namni biyya jiru sa'a 24 jenne sa'a 24 kan akkamitti ilaalan awwalan shartiin kophee sanii ulaagaa ofii guuttatuudha qabdi kopheen sun kophee ka'abii waan jedhamu kana kiyyoo waan jedhamu tana dhoysitu tahuu qaba huffii ol fuudhamtu jechuu ol dheertuu tahuu qaba kiyyoo lafee achi baatu tana isii tana ta dhoysitu tahuudha qaba tasanii gadi amma askoon gariin isii gaditti godhatamti ta akkasii sanirra haquun hin ta'u walaakin askoo ol fuudhamtu ol dheertuu kiyyoo san dhoysitu yoo taate mashiin isiidha ni taha irra haquun isiidha ni taha hagam irra hayta fakkeenyaaf yoo ganama wayta baatu wudu'a godhattee shartiin wudu'a godhattee wudu'a kee guuttattee miila sanillee dhiqattee uffatuudha wudu'a godhattee miilallee dhiqattee kophee san godhatta eega kophee san godhattee wayta salaanni zuhriidhaa gahee yoo wudu'a godhutti hajamte wudu'a godhatteetuma wayta bakka silaa miila dhiitu miila san isii ofirraan baaftu gubbama kanarra hayta bishaan akkuma wayta mataa kuyyisan harka bishaan hin tuqan san bishaan harkaan tuytee bishaan harka irratti buufattee bishaan saniin kophee dhiquu miti bishaanuma khafiifa harka irratti si hafe san gubbama kophee kana qadamuma gubbaa kana gubbama kana akkanatti irra ol harkifta jecha akkanumatti irra ol harkifta akkanumatti gubbaa kanarra irra ol harkifta baarakallahu fiika qubbeen irraa kaaftee akkatti irra ol harkifta mashii jechuun akkaataan itti godhan akkana achirraa eegasanii sa'a 24 salaata asriifillee wayta dhufe yoo wudu'a godhatuu barbaadde osoo isin baafatin akkasuma irra haquu ni dandeetta magribaafillee ni dandeetta ishaa'iifillee ni dandeetta jechuudha sa'a 24 hin geenne ree haganatti wayta bari'ee sa'aan 24 gahe baafattee miila dhiqatte san irratti eegasanii godhatuu si barbaachisa ammallee 24 biraa itti hidha yoo jette achirraa kaafta akkanatti deema baarakallahu fiikum dura kopheen sun saatira tahuu barbaachisa eegasanii xahaaraa guuttattee miila dhiqattee kophee san godhatuu barbaachisa awwala akkanumatti osomaa deemtu dhuftee kophee irra haqa jechuun hin ta'u awwala wayta uffattu san wudu'a kee guuttattee miila dhiqattee kophee san kaayatu eegasanii lammataa ka dhufuufi jechuudha ka ati irra mashii godhuu dandeettu baarakallahu fiik tartiibni itti godhanillee gubbama kanarra ol haqan jecha bishaan jala isiitii miti gubbama qofarra deebisaan baarakallahu fiikum obboleettiin teenya takka akkaneetti ani abbaa mana kiyyaatiin erga wal dhabeetiin jedhe waggaa 4 fi ji'a 6 akka gaafa isaa wal dhabee narraa fagaatee jaarsumaallee karaa namaatiin illee dubbisuu yaalee
نجلا دبته ده نفقا لنا الرانقبو بيجتس بيا جرا حالا كان نكين نسان الرجرة يوجرا تيو مال قدو قبعان حقا يساوى مال بل سمع سرتين أولا نمني توكو نيتي نكاح الراقبو أمتا أفوري في جاء جها نفقا مالي حقا يسيقو تودام مالي أكرمت جلسي تاون isa gaafachiisa rabbi biratti kuni mas'uuliyyummaa guddaa jechuu beekee tawbatu isa barbaachisa yoo qilleensarraan ammaan tana nu dhagayaa ka jiraatu taate nama tokko ka xalaayitee amrii kee jalaan bahin kan nikaaha irraa qabdu nikaaha irraa qabaatuudhaan waliin nafaqaa rabbii waajiba sirratti godhe kan kennineef haqa isiidhaaf qooddee akkuma amma reefuu jennu kana haqa mushtaraka isiillee haraama irraa tiisuudhaaf ka itti dhiyaattee isii biran bulle haqa isii kan akkanumatti dhiiftee amata afurii fi ja'a jaha callisuun kun mas'uuliyyummaa guddaa itti gaafatama guddatu sirra jira kanaafuu gara haqaatitti deebi'i yoo waliin jireenyi hin danda'amne gadi dhiisu yoo akkas hin taane ammoo haqa isii guutuu fi sirraa barbaachisaa ta'ammoo dabartee afwii walii godhuu isin barbaachisa yoo mallaqaan illee wal araarfata taate akka tahetti wal araarfatu barbaachisa obboleettii teennaan akki jennu ammoo namni tokko dhiirsaa wallolee addaan bahe jechuudhaaf ni kenne irraan bu'u ni kenne afaan isaa jira haga inni xalaaqe jedhutti amata 3 illee teettu amata 5 illee teettu amata 10 illee teettu ka dulloomee namarraa harca'uu miti ni kenne kun hedduu gaafii dhiyaatu keessatti kana faqaan aan kennine nikaayaa yunarraan qabu jechuu akkanatu jira kana takkaa kitaaba keessatti hin argine nuti haqiiqatti kun yooma namni aare qofti walii fatwaa godhu yoo taate malee yoo nafaqaa siin kennin jaarsa maal ta'e kun nikaa wayituu sirraan qabu nikaa sirraan qabu nikeen sirra hin jiru naan jedhan jettee gaafattu jira laa akkas jechuu miti nikaa haqa kee nafaqaa sii kennuu dhabuudhaaf imma karaa manguddootiin takka karaa qaaditti amrii isaa ol fuutee haqa kee barbaaddatuu ni dandeetta nafaqaan haqa keeti haqa kee ka inni sii kennuu dhabe kana gaafatuu dandeetta waan waggaa 4 fi 6 kana gaafatuu ni dandeetta akka shari'aatitti walaakin waggaa 4 nafaqaan aan kennine nikaan narraa bu'a jechuun hin jiru nikaan isanii jecha sirraan bu'u nikaan inni xalaaqu malee hin bu'u kanaafuu nikaan sirra jira nafaqaa kee ammoo barbaaddatuu ni dandeetta nafaqaa inni si kennuu hin dandahin kana barbaaddatuu ni dandeetta waan haqa inni si hin kennini inni sadaffaadha gaafiin kee ka juz'iin akhiira amma maal godhu narra jira ka jedhu wanni gootu harkuma kee jira ammaan tana yoo akkanumatti obsee ta'a jettee obsitee teettee takka karaa manguddootiin isatti walitti araaramuu barbaaduudha yoo lakki akkasittiin taa'u ka jettu taate amrii kee gara qaaditti ol fuutee qaadiin furmaata tokko sii godhuudha takka obsiteetuma akkuma dur teetetti teettee eegu haga faraja rabbiin sii fidu yookaan ammoo amrii kee gara qaadiitti ol fuutee karaa qaadiitiin furmaata argatuudha jechuu baarakallahu fiiki waan nikaahati ammoo turuudhaan sirraan bu'u nafaqaa waan inni sii kennuu dhabeef ni gaafatta haga gaafa inni waan haqa inni sii kennuu dhabe deebisaan kee akkana fakkaata جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافتان كنا توقف كنا جد ويا كله أولا كلا نجنة كامباني أولا نما قالوا توقف بالبل أكا أفيك نادفني قرآنوس اتهمني قالوا يرون رأينو هولا تقرآني ننام أفري أدان نوقودني ومن يكون أمة مسلماتي في أمة جرمانيتي ما مال بدو قمنا جرفون namni tokko foon waan jedhamu tokko nyaatuudhaaf awwala wanni suni waan zakaata shar'iyyaa gorraasaa shari'aadhaa gorra'ame ta'uudha gorraasaa shari'aadhaa ka gorrame ta'u gorraasaa shari'aadhaa gorra'amuu jechuun namni gorra'u muslima ta'uudha akkuma san akkaataan itti gorra'anis حلقوما في مريا يسيدا كتودا أكما سنمس بسم الله جده قرأو نمتج قرأو سن بسم الله جده قرأو يو أكنت قرأمي
gorraasaan sun nyaatama. Gorraasaan sun yoo akkanatti gorra'amee jedhe gorraasaa islaamaa taate nyaatamuu danda'a yoo akkana ta'e. Yoo akkana hin ta'in nyaatamuu hin danda'u. Xaamni ahla kitaabaa isiniif halaala jechuun ni jira. Yoo warri ahla kitaabaa gorra'e hoo jechuun ni danda'ama. Gaafin akkasii dhiyaatuun ni danda'a. Kunis ahla kitaabaa tahuun isaanii yoo beekame dura. Ahla kitaabaa tahuun jechuun maanaan kanaa maali? Yahudaa fi Nasaaraa tahuu jechuudha. Har'aan tana namni duniyaa kanarra jiru Yahudaa fi Nasaaraa qofaa miti. Akka amantiititti amantii 21 oltu jira jedhama. Amantiin kiristaanaa kana warra muuxannoo kanaa qabu gaafatuu ni dandeettan. Maalire? Waan ahla kitaabaa tahuun isaanii ka ahla kitaabaa hin nyaatama yoo jenne aayanni itti qajeelchite ka ahla kitaabaa gorra'ee nyaachuun ni ta'a jechuudha. Ahla kitaabaa tahuu isaanii beekuu barbaachisa dura. Jarri kun Yahudaadha. Jarri kun Nasaaraadha. Yoo warra Tawraatiin kenname ka Injiiliin kenname haa jijjiiranilleedha. Warra Tawraatiin kenname ka Injiiliin kenname haa mushrika tahanilleedha. Haa Rabbi achitti waan biraa gabbaranilleedha. Warruma kitaaba kana qabu yoo taate gorraasaan isaa hin nyaatamti jechuudhatu jira ree Qur'aana keessa. Kanaaf jecha wanamni gorra'e kun kanaan eega kan beekamin taate yoo kanaan hin beekamin nyaatuun isaan tahuu jenna baarakallahu fiik. Nyaatuun foon saniin tahu dhimma nama kiristaanaatiif kennu sadaqaa gootan jechaadha. Yookaan bisa mafaatti sadaqatuudha. Rabbiin ajrii isin haa katabu. Lammata ammoo hasaba nizaamaatitti hasaba seeraatitti eega nutu dhufee gorra'ata jettaniin jarri sun gorra'ee isiniin eeguun sun jara san isiniin kafalchiisu hasaba seera biyya saniititti nutu akkanatti dhufee gorra'ata akka shar'iititti hoyta jettaniin akka san dhiisanii ofii gorra'anii isiniin eeguu kanaaf seerri isaan hin gaafachiisu. Kuni waan isin warri biyya san jiru beeytanii baarakallahu fiikum marattu ahla kitaabaa ta'uun isaanii yoon beekamin nyaatuun hin ta'u. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافتان تو كنا جدا واي وضوء كست اكما حركا في فولا لما سدسه دقيقه ميل اللي دقيقه يوكان هاغا توري نمر رابا دقيقتني نمني وضوء كستي سنان كدوفه tokko tokkoon godhatuun waajiba hundaati. Lama godhulleen ni taha. Sadiitti wudu'a godhatulleen ni taha. Humna garii lama dhiqanii garii sadi dhiqulleen ni taha. Akki sunnaa akka kana. Miila keessatti miila kana waan lafarra namni isaan deemuuf yoo ka miila kanaan lafa deemee horofa keessa deemee akka nama dalagatu akka nama baadiyaa keessatti jiraatu warra kophee hin qabne warra miilli isaanii miila ofiitiin lafa deemu yoo taate haguma qulqulleessanitti dhiqan torballee taatu shanillee taatu haga 10 illee dhiqiinsa isa barbaachisu haguma qulqulleessanitti dhiqan. Walaakin warri kophima keessaa fudhatee takka shurraabii miilarraa baafatee dhiqatu warri miilli isaanii qulqulluudha warri manmuufii keessa jiru akkanaa kuni sadi hima wudu'a ittiin godhatu san irra ol aanaan sadi dhiquudha. Sadi afur dhiquun hin jiru. Bid'aadha sun afur dhiquun hin jiru. Yoo miila taate qofa haga qulqulleessanitti dhiqan. Yoo sadii sanitti qulqullaa'e miila sanillee sadii ol dhiquun hin barbaachisu. Sadii ol dhiquun hin barbaachisu. Yoo sadii saniin qulqullaa'e akka nama amma jennu kana nama miilli isaa qulqulluudha. Nama kophima keessa fuudhee takka siremarraa gadi bu'ee wudu'a godhatu yoo taate sadii sanii ol dhiquun hin barbaachisu jechuu baarakallahu fiikum. Walaakin ammoo yoo dhiqutti hajamsiise غسل حتى أنقى جتشو جرا هجا كل سنتي دي كان جتشو جرا هجا كل سنتي يقوت برباچسا جتشو بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. غافتون تكاكنيت يرو صلاة هدو تكبيرا إحراما يوكان تكبيرا هدنا إيغا الله أكبر جدي فاتحة يو إيغالو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جدي إيغالمو بسم الله الرحمن الرحيم جدي إيغالا. Namni salaatu tokko yoo wayita salaatatti seenu takbiiraan ihraamaa waan salaatatti hin seenanne Allahu akbar jedhee eega salaata hidhate booda
دعائي استفتاحا قرأ دعائي استفتاحا قرأ تمتاتي هاتاتو دعائي استفتاحا سنيقا قرأ بودا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتشون سنة بإجماع العلماء دركما متي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتشون سنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جلي أكنت جلقبة يو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتشو سنديسه أجري ما إرى شيطان الرحمة قنفتو سنتو الرحة فمالي سلان نساء صحيحهم ولكن سنان إيقا دعاء استفتاحا قرأ بودا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جده أكنت صلاة سنة دعاء بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافتون تككريت أنا أبا من كياتين والله سدينتو سيهي كنان جدت إرجسي دبي لالني شيكوتا غندالي نوامني ولتي أفينو غويساني ديفت إجت إجرانيني نديفت إجت إرجسي أمس جياتو كجي على ما يقبل لبودا والله سدينتو سيهي كنان جدت أما اللي جارسما نولالني أكو مغاف دراسة نتي نديفتت يرو صدف فاتس أكرمتي والله سدينتو سيهي كنان جدت أما اللي جارسما دافي ديفتو جراني ولي ندي بساني جت garuu eegasi waliin jiraanne ilmoollee arganne jireet amma eega biyya alaa bahe wanni kun hin tahamu hin tahu waa hedduu dhagahaa jira mee addaan naa baasaa haalli nikaa kennaa kun jira moo hin jiru bifa kanaan deebisaan kanaa dhibaadha tokkoffaa yoo akka amma isiin jettu kana ta'e yoo akka amma isiin jettu kana ta'e kagaafa duraa sadihitti hiike jedhee deeffadhu jedhaniin ka ammallee ji'a lamaa sadi booda wallolanii hiikee sadiitti si hiike jedheeni ammallee deeffadhu jedhaniin kasan boodallee turaniituma ammas wallolanii sadiitti si hiike jedheeni gaafa kanallee deeffadhu jedhaniin kuni akkuma silaa khilaafa mazaahibaa keessa jiru keessaallee achi bahe kun amma bakka khilaafa qabdu keessa hin jiru kuni waan mas'alaa khilaafa hin qabne keessa jira yoo akki isiin jettu kun sirrii ta'e akki isiin jettu kun yoo sirrii ta'e nikaahni isaanii hin jiru maaliifi gaafa duraa hiikee sadihitti si hiike jedheeni wayta mashaayikni ilaalanii deeffadhe jedhi jaaniin iddaa keessatti si deeffadhe yoo jedheen ka awwalaa kun deeffatiinsi awwalaa kun sahiih inni lammataa ka ji'a lamaaf sadi booda wallolanii sadiitti si hiike jedheeni ammallee deeffadhu jedhaniini deeffadhe jedhee deeffate kunilleen sahiih hagasiitti sahiih lamaan duraa kun deeffatiinsi lamaan duraa kuni sahiih kunuu mazaahiba keessatti akka warra shaafi'iititti sadeen duraa sadiitti si hiike jedhe saniinuu nama biraatitti heerumtu malee hin ta'u akkuma warra hadiisaatitti illee akkuma sahiha silama irra jiruutitti illee sadihiin kun tokko akka hadiifne jedhu kana kaana talaaqu talaati waahida jechuu kanarratti sadi tokko jennee yoo jenne gaafa duraa sadiitti hiike tokko deeffadhu jedhaniin deeffanni duraa sahiha deeffanni gaafa lammataallee sahiha deeffanni gaafa sadaffaadhaa khilaafa hoyituun qabu hin deebitu jechuun رعايني الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتصريح بإحسان طلاقني يرو لما كوني غافة درا هيكي يو ديفته غافة لما تالي هيكي يو ديفته لما نمكان بكا كانت تدابتو قب إما نقا والإنجراتو إما نقيان الدام بهود فإن طلقها يو كسدفا كان ديديك طلاق تاتي جتي آيان سريها يو كسدفا كان كطلاق تاتي فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هاجا إرسبرات التهرمت محللا متبيتا قربيس إرقسا كجدو كانت حلال قدوف سينو مت وسو كان انتهين نغهما نمتو كجالته التهرمت والإنجراتني رب ولي كاسيتو مقابتو والنبني سنلي سيهي كيو جدين إدى سنيو فدت نمني كوني خرأتي نكاها هاروا mahari harawa kenne nikah hidate itti deebi'uu ni danda'a akkanatti
kanaafu tasadiitti hiikamte kana jarri mashaayikaattu deebisan jechuun isii kunillee nama gaafachiisa mas'alaa khilaafa qabduu mitiin deebisan namni sheekaa akkasitti garuu yoo hiikama warra hiikama dura hiikamtee hin beeyne awwala hiikamtee deeffate lammatallee hiikamtee deeffatee nama hin beeyne yoo taate dogoggora akkanaa keessa bu'uun ni mala yoo akkas hin tahin namuma sheekaa tahee sadiitti nama hiikame gaafa duraa ka deeffatame ammallee sadiitti hiikame ammallee ka deeffatame gaafa sadaffaallee sadiitti hiikamtee deeffadhu jechuun nama sheekaa irraan argamu kana yaqiinatti beeka nama sheekaa irraa kun hin argamu yoo haalaa takkittii taate malee haalaan takkittiin sun nama sheekanii ka awwala hiike lammatallee hiike jechuun beeyne hiikinsa isaanii kan akkuma warra wal hiike nama sehu yoo taate dogoggora keessa akkanaan bu'e malee namni sheekaa suuraa kanatti suuraa amma isiin jettu kanatti hiikamtee namni sheekaa gaafa sadaffaadhaa kana ka deebisu hin jiru gaafa sadaffaadhaa kana ka deebisu hin jiru kanaafuu maarree dubbiin akka ati jettu kana yoo taate nikaahni gaafa boodaa kun sirra hin jiru nikaaha walitti hin qabdaniin khatara keessa jirtanii warra isin deebise san raajaa warra isin deebise san maanguddoo sheekanii fi maanguddoo gaafa sadaffaa walitti isin deebifte san maal laaltee wanni isaan laalan jiraatuun ni mala garuu akka ati jettu kana tahuu yoo dhabe malee yoo akka ati jettu kana ta'e wanni laalan wahii hin jiru walaakin maal laalanii gaafsan maal laalanii walitti isin deebisan maaltu isaanii mul'atee walitti isin deebisan gaafsan kanaafuu bakka sanitti achi deebi'aa imma jararraa hubatu imma qaadirraa hubatu malee nikaaha sadaffaa kana booda wanni walirraa qabdan hin jiru akkasitti haa beekamu kunilleen kuni masalaa khilaafa qabdullee miti baarakallahu fiikum akkasitti beekamuu qabu jazakumullahu khairan barakallahu fiikum obboleettiin teenya takka akkana jetti warra arabaa kabira dalaynu kana warri waa fudhu nyaadhu namaan hin jedhu osoo isaan hin gaafatin yoo nyaata fudhadhee nyaadde way dilliin irratti tahaa jetti dalagaan akkana urfiidhatti deebi'a akki aadaa itti jiraatan maali imma shartii qabaatu imma aadatti deebi'uudha shartiin maali gaafa dura dhuftu nyaanni isaanirra moo nyaanni mataa isii irra akka khaadimaataatti wanni nuti beeynu yoo biyya biraa taate malee nyaanni warra sanirra nyaata ka isaanii nyaatti dhugaatii ka isaanii dhuyti waan biraa hin bitadha yoo jette ka ufiitii hin bitadha waan biraa hin bitadha yoo jette yoo gargaaran malee uffata hin bitadha yoo jette jawwaala hin bitadha yoo jette maallaqa ufiitii hin bitatti walaakin nyaata hin bitattu nyaata dhugaatiin warra sanirra akki waliigaltee illee akkana waan kana ta'eef yoo isaan osoo fudhadhu hin jedhiniin akka aadaatitti nyaata kan isaanii dhiyeessite wayti isaanii dhiyeessite booda ufiillee dhiyeeffattee nyaatte homaan qabu akka hannan ta'in osoo haati manaa sun takka abbaan manaa sun isii fudhattee nyaattu kana argee maal jedhaan isaan jalaallee dhooysuun barbaachisu reemaan nyaattu malee hin jiraattu isiillee dhuuydu malee hin jiraattu waan dhuguu barbaachisullee akka macruufaatitti dhuuyde waan arabaati jetteetuma waan dhuganillee kaa maraliif gootee waan wayyaa qabu waan warraaf ol kaayamu marallee jalaaliif gootee jechuu miti kunilleen si gaafachiisasillee walaakin akkuma aadaatitti akkuma namni dalagu akka keetii nyaatu kamana nagayaa jiru ka nyaatu qadri masanitti nyaattee qadri masanitti dhuuydee yoo jette homaa sirra hin jiran kun waliigalteelleen akkasii curfiilleen akki aadaan itti dalagamulleen akkuma sani nyaattuufiin jechuullee baatan isaanii dhiyeessite ufiillee dhiyeeffattee nyaatu isaanii dhugaatii dhiyeessite ufiillee qicattee dhuguudha waan san akkanatti yoo ta'e homaan qabu walaakin duyde duuba deebitee atilleen ija laallatteetuma yoo ka wanna jettu taate wanni isaaniin dhiyeessitu sun akka halaalsiin ta'in beekatilleen wanni isaaniin dhiyeessitu sun walaakin wanni isaaniin hin dhiyeessine quddaama isaaniititti nyaatuu dandeettu kuni macruufuma yoo beekumsa isaaniitiif takka fudhadhuu isaaniitii malee illee fudhadhuu isaaniitiin malee illee yoo fudhatte homaan qabu ka akkanaa kuni curfiidhatti deebi'a baarakallahu fiikum jazakumullahu khairan barakallahu fiikum gaafatan tokko akkana jedha abbootii warraa ka maatii ufii yeroo ammaa biyya galchan
warra biyya galchanii ijoollee biyya galchanii maatii biraa asitti fuudhan. Isiin biyya ijoollee wajjin rakkatti inni asii ta biraa fuudhee ta biraa wajjin raaha godha. Waggaa tokko keessatti yookaan lama keessatti ziyaaraa ji'a lama qofaaf biyya deema yookaan sanuu dhaquu hin danda'u. Mee haalli kun shar'itti akkami maatiin achi ergaramee inni asii yoo haala kanaan jiraatu jedhe. Amma fuudha dhoggina moo duuba namticha biyyatti galchina. Suudii gadhiisanii galu. على كل حال أولا أكو مريفو مقدمة كيست اتأكيني نمني دبرتي تكا القبو نمني دبرتي لما تكا سدي تكا أفر قبو دبرتي تنوال كتسو نسرتي واجب يو تكا والإنجي جهازتاي تنقلچه تام في دودا يو جي أسدي تكا والإنستاي تنقلچه تاچي جبتسام في دودا أكانتي والجل دبرسي جراتون ندندهم إيغا nama warra maatii lama qabu taate maatii lama eega godhate takka ji'a sadi as bira teette galtee tuun ji'a sadi bira teette takka ji'a jaha bira teette takka waggattu adda qotu akka isaa itti tolutti akka isaa aanja'utti laalee warra maraa adlii godhuutu barbaachisa akkanatu isarratti waajibu. Akkas godhuudhaaf wayita garii waraqaa seeraa qabaatuu dhabuudhaaf kun achi galuu fi kun achi as dhufuun danda'amuu dhabuun ni danda'a. Yoo akka saniif hin danda'amne ka ta'u taate isiin ilmaan keessa jirtullee ilmaan isaa keessatti rakkadha jechuun yaadin awwalan. Ilmaan teenna keessa rakkadha jedhi awwalan ilmaan isaan jedhini ilmaan tana walumaan qabdanii atillee wanni inni ala taa'ee jedhu quufuma jaartii sanii waliin bashannanuudhaaf immoo rizqii barbaadateetu waan achi argate sitti as darbuudhaaf manaan haa jaartu haa ta'u ijoollee tanaan haa guddiftu haa ta'u ilmaan kanaan haa barsiiftu haa ta'u atuu ittiin haa gargaaramtu haa ta'u namtichi kun hadafni inni ala taa'uuf maali? Hadafni inni ala taa'uuf niitii san immoo hadafni inni ala taa'uuf ilmaan ofii kana guddifatuudha. Kan akkanatti waliin laaluu barbaachisa. Rakkina jiru waliin beekuu barbaachisa. Ija hinaaffaa qofaan yoo laalte karaa waliin achi deemuu hin danda'an. Ija hinaaffaa qofaan yoo laalte. Walaakin ija haqiiqaatiin waaqni namtichi kun keessa jiru inni illee nama gaarii tahe ka wayita taan achi darbee taan fuudhee taan dagatee tanuma qofatti hafuu miti inni illee nama haqa dalagu osoo aanjoytee fi nama walqixxeessu ka walqixxeessu illee yaadu kaniyyaan isaa bareedaa inni illee yoo tahe kasiifillee yaadu ka ilmaan ofii saniifillee yaadu yoo tahe atilleen maaltu isa ala teessisa yoo lakkisanii miti kottu galee asitti jetteen jiruu tana oofatuu dandeettu waliin jireenni sunuu dandahama waan isin nyaachisu waan ijoollee kanaan barsiifatu waan ijoollee kana nyaachisu argatuu dandaha biyyatti akkanatti yoo laalle waliif rakkoo laaluun hin dandahama rakkoo akkanatti wayita walii laalle namuutu tanaazula tahee sabriidhaan wal gargaaruu ni barbaachisa jechuudha wal gargaaruu ni danda'a yoo akkas hin tahin yoo isii waliin achi bashannana jechuu qofa kalaallu taate kuni rakkinna biraa irra isin buusa baarakallahu fiikum awwalan namni martinuu kana sihaa wal yaadu haa ta'u eegasani inni illeen haga dandaheen wal qixxeessu akka amma jennu kana yoo ka'an ja'u taate taan ji'a sadii taan illee ji'a sadii taan ji'a jaha taan illee ji'a jaha akkanatti wal qixxeessu akkanaa kana yaalii haa godhu yoo akkisuun kan dandahamne taate haqiiqaa jirtu isitti himee anallee rakkoo akkanaatu asna teessisa isii waliin bashannanuudhaafi miti waan rakkoo asna teessifu atilleen hin beeyta yoo achillee kagalu taate ammoo akka jiruu tan oofatuu hin dandeenye hin beeyta jechuudhaan wal amansiisanii akhiraa wal balleessuu osoo hin taane akka akhiratti namuutu waliin jannata seenaa wadkhulul jannata antum azwaajukum tuhbaruuna ka rabbii jedhu san isinilleen seenaa haadhaaf abbaan manaallee walumaan seenaa haala ka gammaddan taataniin ka jedhan san akka akkasan argatan tahuu barbaachisa yookaan ammoo warruma haqa walii balleessee haqaaf wal barbaadu yoo taate kun rakkisaadha baarakallahu fiikum waaqi'a waliin deemuu barbaachisa jechaadha waaqi'a haqiiqaa laalanii namni wali martinuu nasiihaa walii yaadee akkasitti waliin deemuudha barbaachisaa jecha baarakallahu fiikum walaakin ammoo warri eega
isii achi galchitan dubartii san dagattan dhibee keessatti ka isii dagattan rakkina keessatti ka isii dagattan ilmaan keessan ka dagattan kun ka barataa jiru kun ka barataa hin jirre ka akkanaa kunilleen kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi namni martinuu tiiseedha waan tiisitan irraa ni gaafatama waan tiisitu kana alatti gattee yoo jette rabbiin irraa si gaafata rabbii kee sodaadhu atilleen ittillee gali isii sanillee haraama irraa tiisi waan isiin barbaaddullee godhiif waan dandeettu akkuma san yoo jaartii hedduullee qabaatte wal qixxeessii siin jenna baarakallahu fi kana siyaan isinii qaddamu kana. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافتان تقو كنا جدا غربان تقو في هنتل تكا ايغا سرنمان كرا بياتين كرا آدا بياتين ولت الفنين نكاح والهدتني غرو ولت نيرمني والأبن ارغسي هنتلتي ان التنيرم ابدا جتدد مي اكمت الدنبا مهري حقا غرتي مو حقا غرتو ammas isin asirraa gara biyyaatitti mallaqa itti ergaa turte mallaqa sanoo akkamitti kafalaaf gabbara jedhanii waa warri illee fudhatee jira sunoo akkamitti deebi'a shar'itti jedhan. Namni tokko dubartii takka eega nikaaha hidhate booda osoo walitti hin dhufin yoo ka wal dhaban taate yoo ka isii xalaaqu taate tabiinu anhu baynuunatan sughraa بينونات xiqqoo isarraa ni qulqullooyti beynuunaa xiqqoo jechuun maali yoo si hiike jedheen yoo qaadhima nikaaha irraa qabu takka eega nikaaha hidhate osoo ittiin seenin yoo si hiike jedheen raj'aa wahiilleen jiru iddaalleen isirra hin jiru isiilleen iddaan eeggattu maaliifi aayanni iddaan sirra hin jiru jedheeni iddaan eeggattu isiinis yoo walitti deebi'uu barbaadan nikaaha jadiida wal hidhatuu ni danda'an nikaaha jadiida wal hidhatuu ni danda'an nisbaa xalaaqaatiin wanni laalamu namni qaadhimaa hiike qaadhimaan sun iddaan qabdu raj'aa walitti deebi'uu illeen hin ta'u nikaaha haarawa maharii haarawa kennee nikaaha hidhatuu ni danda'a nikaaha hidhatuu ni danda'a nisbaa mahariititti eega maharii maqaa dhawame fakkeenyaaf mahariin 2,000 jedhee yoo nikaaha hidhate gaafa wal xalaaqan kana maharii kana nisfii ni fudhatti maaliifi maqaan isii dhawame yoo inni hiike jecha yoo inni hiike maharii kana nisfii ni fudhatti isiin tun maharii maqaa dhawamaa ta'e yoo osoo mahariin maqaan dhawamin kan inni hidhamu taate mahariin maqaan dhawame waan mahariidhaan irratti dhiisaanatu kennaafi jedheetuma kalas nikaahiidhaa fi gurbaan ni kennaa jedhanii nikaahiidha hagana hin jenne 5,000 2,000 10,000 hin jenne yoo akkanatti nikaahidhamte wahiin isii gammachiisuu barbaachisa yoo ka xalaaqu taate yoo inni xalaaqe wahiin isii gammachiisa jechuun kun maali namni qabeenya qabullee kuma isa fakkaatu akka maaruufa biyyaatitti waan qalbii isiin xalaaqu kanaan cabse homa isii kenna waan qalbiin isii ittiin gammaddu jechaadha homa qalbiin isii ittiin gammaddu wahii namni qabeenyi isaa xiqqaallee akkuma humna isaatitti ka qabeenyi isaa guddaallee homa isa fakkaatu wahii kennaaf jecha aayanni akkanatti nu qajeelchu yoo ammoo hiikaan gara isiitii ta'e hoo isit dide malee isaa miti isii yoo didde hul'ii jedhama gaafa isiin didde na hiiku malee isiin jette kuni hul'ii jedhama gaafa hul'iidha maharii kaamila deebi gaafa hul'iidha maharii isaa kaamila deebifti gaafa diddaan gara isii irraa tahe jecha isiin didde yoo diddaa isii saniin ka hiikamu taate maharii isaa kaamila deebifti maharii isaa kaamila deebifti wanni maqaa isiitiin fuudhame maqaa gabbara jedhanii fuudhinu gargaarsa jedhanii fuudhinu intalaan isinii kurfeessa jedhanii fuudhinu wanni duniyaa isaa ta karaa biraatiin baate tuni waan mahariiti kareefuu irraa dubbataa jirru ka mahariidha gaafa isiin jibbite hul'iidha maharii ni deebifti gaafa inni xalaaqe maharii maqaa dhawame yoo taate nisfii isitu fudhata yoo walii dhiisan malee
yoo osoo maqaa mahariin hagana jedhanii maqaan dhawamin ni kenni hidhame isii gammachiisuu barbaachisa ka qabeenya qabuu fi ka harki qal'aallee akkuma humna isaatitti waan maharii malee jiru ammoo namtichi madeeffata waan maharii malee jiru namtichi madeeffata waan warratti sababa isiitiin kenne jecha barakallahu fiikum deebisaan keessan akkana fakkaata. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافي إسدوماتي بويا جمعة سورة كاف صلاة الصبح بودا يوك آئے تأمو صلاة مجمع إيجي قرأت تعالى سورة الكهف سورة الكهف بويا جمعة نمني قرأي أولا حديثني سورة الكهف قرأ جرسوني ورقرين ضعيف جتولين نجيرا مرتو حديثني حسني قرأون سنة جتادا حديثني حسني هجاني تها ويتين سقرأن بويا جمعة صلاة فجر الراسينا صلاة فجر الراكاسي هقادون سنتوتيو قراتي متى صلاة فجر الراكاسي هقادون سنتوتيو قراتي نتا riwaayaan gariin halkan isii jechuullee ni jira riwaayaa san hedduu daifummaa itti waan gadi qabaniif hadiifni kammaan sila suuratul kaaf jedhu kunilleen hedduu sanada hedduun dhufe jechuudhaaf wal jabeesse jedhan malee kunummaalleen qaaqa qaba marattuu ka guyyaa jum'aadhaa suuratul kaafiin qara'uun fadli akkanaa qaba jedhu kun hadiifni hasanii hujjaanii ta'a baarakallahu fiikum ganama salaata fajrii irraa kaasee aga salata jum'aa boodalle aga asri aduun gasseentutti himata haajacha yoo qara'an. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال سجنتاك إنك وياها الراه أسمرت تمر سجنتا بروتين هنقولت ديبروت نجا في رحمة ربي كيس نجرا داچا ثورة أورمو دعوة سبسكرايب وشوفي لايك شير وشون دقتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.